hawaasa tokko ol kaasuu irratti bakka guddaa qabu. Seenaa gaafa jennu magaalaa Aggaaroo keessa jira. Magaalaan Aggaaroo magaalaa guddittii mootummaa Gommaa keessaa. Mootummaan Gommaa waggaa 106 mootummaa of danda'ee ture. Mootummaa shanan jibee keessaa tokko eenyu dhaabe? Akkamitti dhaabbate? Maaltu keessa darbe? Ammam quba qabdu hojii manaa keessan. Shanan jibee gaafa jennu Jimmaan shanan jibee hunda liqimsuun qabu. Shanan jibee shananuu mootummaa qaban turan, seenaa qaban turan, ulamaa qaban turan, namoota diinii babal'isuu keessatti wareegama kaffalantu jiru. Jara baruunis nurraa eegama. Fakkeenya godhachuunis nurraa eegama. Al tokko rakkinni guddaan dhalataa jiru seenaadhaan wal qabatee. Bara durii ulamaa gurguddaatu qabsaa'ee deeme. Fakkeenyaaf fudhannuu Jimmaan mootummaa Jimmaa Islaamummaa fiduu keessatti Sheekh Abdul Hakim Kabir Saleh bakka guddaa qabu. Islaamummaa babal'isuudhaaf qabsoo guddaa godhan. Garuu dhaloonni booda dhufu akka isaanii diinii babal'isu, diinii qaraasisu qabsaa'uu dhiise qabree isaanii achitti eegee jalatti waa bobeessee maal godhee akka qabreen gabbaramu balbala bana. Yeroo kana nus wallaalumaan seenaa jara achitti ganna. Sheek Hussein Baalee yoo fudhattan seenaa guddaa nama qabu. Har'a Sheek Hussein Baalee gaafa jennu waan akka shirkii wayitti ilaalla. Dhuguma 1840 irraa kaasee namoonni Sheekh Abbaasiif Sheekh Muhammad Tulamaa Tilimoo jedhaman waan jalqaban irraa kaa'ee seenaan amma jiru kun haala kanaan qabree gabbaruun dhalateera. Achi dur garuu akkan hin turre. Waan dogoggoraan irra kaa'ame irraa haqnee keenyaa jennee mataatti godhachuu qabna. Karaa sirriitti deebisuu qabna. Halqaa ture halqaa sana deebisuu qabna. Bakkatti deebisuu malee waan namni irra kaa'e waliin yoo seenaa keenya achi darbanne kisaaraa guddaa ta'a. Kisaaraa guddaa boris warri jiru kun dhaloonni dhufu maal nutti hojjetaa Rabbi beeka. Akkanuma dagatamuu dhufuu danda'a. Waan dogoggoraaf waan sirrii adda baafnee akkatti fufu gochuu qabna. Seenaa muftii Gommaatiin wal qabsiisee namoonni hedduun sheeka keenyaa jedhanii nutti himu. Waggaa 6 haddaa muftii Haji Umar Idris pirezidaantii majlisaa yeroo ta'anu koree sagaltaanee walgahii irratti muftii jedheen Dr. Abiy. Biyya keenya muftii Gommaa jennaantu beekamaadha. Kabajamaadha. Isin akkasii jedhe gaafate. Wallaahi sammuu keessa jira jechuudha. Yaadannoon dargaggummaadhaan ijoollummaadhaan wanna sitti beekamu sammuu namaa keessa jira. Warras jirtanus kallattiidhaan alkallattiidhaan waa'ee muftii Gommaa Saksdain akkasina Dr. Jelan jedhani Sheekota Shiree, Sheekota Tijjee, Sheekh Mahmud Quraanii namoota hedduu waan beekamu kana keessatti jaallannees jibbinees Islaamummaa harka qabnu keessatti gumaacha wayii qabu. Nuu beekumtii kenninee dhiisne jechuudha. Jara kana baruuni seenaadha bakka guddaa kennuu keessatti waan argatamu. Kabaja jaraa kan barru, wareegama jaraa kan hubannu, akkamitti haalli har'a jiru kun dhalatee kan jedhu kun kan hubannu waan jarri kaleessa keessa dabarfatanii hubanne. Kanarraa kan ka'e seenaa barreessuun namoota seenaadhaan eebbifaman qofaan laallatu. Namoonni seenaa keessatti dabarfatan guyyaa irratti waan dhalataaru namni har'a yaadannoo qabu waggaa 30 booda seenaan kanuma. Wanni guyyaadhaan ta'aaru guyyaa kanatti kan dhalatee jedhamee namni barreeffataaru kanumatu galtee guddaa seenaadhaa ta'ee barreessa. Kanaafuu warri mootummaa irra jirtanus warri hawaasa taatanii qiraatis haa ta'u daldalas haa jiraatu waggaa 30-40 booda
jaarsi biyyaa isinuma seenaa durii nutti maa jedhamu maalimtu waan har'a keessa jirtan kan waanuma har'aa kanatti bor seenaa ta'uuf deemaara malee waan addaa seenaa jedhamee qophaa'ee jiru akkamitti dhufee jedhee dhaloonni borii isin gaafata waan isin gaafatu kan har'a isin waan kaleessa ta'e yoo hubattan waan har'a keessa jirtan yoo sirriitti ilaaltan yaadannoo qabattan ilmi namaa hin dagata sanumatu seenaa ta'a.